Orazi Entertainment. Ifa Tullu Gubbaa. Ilmi warra mootii, ilmi warra guddaa, ifaan qaroominaa ilma Oromoo hundaa, maatiif qe'ee gaarii keessatti dhalatee xomboraa barnootaa harkatti qabatee, cimee of cimsee qooda ofii bahuudhaan, bakka yaada gahee doktora ta'uudhaan, hayyoota ardii torbaa keessatti of galmeesse, doktor Guddataa Hinikaa Leencii haati deesse. Akka qalbiin isaa barnootaaf dhiyaatu, akka sammuun isaa barnootaan bilchaatu, barnootatti galchee barnootaan bobeessee, maatiin qaroo kana qaroomaaf qopheesse, hawaasa naannoo dursanii ka'uudhaan, fakkeenya barnoota hawaasaa ta'uudhaan, dhiibbaan jiraatullee hin kutannu abdii, ilmaan teenya obsaan nuuf barachuu qabdi, jedhee barnootaaf hidhatee, warra ijoollee ofii barnoota fidate, keessaa maatiin doktor Guddataa Hinikaa adda duree ture, warri rakkoo keessattis rakkoo biyyaa furee seenaa uumaa ture. Waan hiixannee dhabne harka keen qabannee, waan ofii dadhabne si keessaan argannee, akka hamtuun teenna barnootaan diigdutti, akka abjuu teenna dhalootaaf hiiktutti, sitti himannee si garsiifannaati, dugda hidhannee si barsiifannaati. Baradhu yaa gurbaa, baradhu cimtee barannaani, barnootaan qaramtee karaa qabannaani, bakka akaakayyuu bakka abbaa buuta, bakka nu hanqanne situtti nuuf buuta. Baradhu jedhanii aayyoo fi aabbooni kunuunsinaan qixxee, yaada malee bahee, yaada malee galee yaaddoon irraa cittee, ilma namaa ta'uufi bakka namaa ga'uufi, qorsoo gogaa nyaatus bishaaniin jiifatee, waan jireenyi goote jireenya dhiifatee, obsuu wayyaa lakki, rakkoo har'aa kanaaf boruun jiru bakki, jedhee onnachuudhaan of afoo ilaalee, daraboorra cimee daraboorra caalee, dhibba cufaa barnoota maraanii, badhaafamaa dhufee baraa fi baraanii. Yoo gorsan gorfamaa lolanii lolamaa, haalaa fi adabaan Guddataan guddatee, dandeettiif amalaan abbummaa fudhatee, odoo safuu bahee naman gaddisiifne, sadarkaa tokkoffaa otoo gadi dhiifne, daree fi dareefti injifannoo lufnaani, sadarkaa dhuunfatee injifataa dhufnaani, abdii irra kaayee gamanaa fi gamni, daandii guddinaarra deemuu qabnaan namni. Barnootaaf Oromoo warra addaan fageessu, warri waan Oromoo qajeelaa balleessu, Guddataa Hinikaa hinaafutti kaate, jarri jabaa sabaa kichuu ciraa baate. Halkanii fi guyyaa jabaatee qo'atee hirribatti dhabee, baay'ee itti faajee baay'ee itti dadhabee, qaarii inni xaareen beekumsa daraaree, akka waan gajjedhee lafarraa hammaaree, ofiin hawwitullee jarri garaa dharaa, obsee qaxxaamuree obsaan keessa taraa, jibba akka isaanii garatti otoo hin tuulle, otoo akka isaanii dharaan of hin kuulle, barnootaan haasayee, barnootaan dubbataa, sadarkaa ulfinaa ofumaa uffataa, qaanessaa dhufeera, orma qaaniin beekne, doktor Guddataanii ormarraa waan eegne. Inumaa finiinee firii addaa fidee, fiixeen qabxii isaa dhaqqabamuu didee, Guddataa lammiini akka jaatti ilaalu, gaafa irra dhahee ilmaan jaraa caalu, warri nama keenya irraa hin qabne abdii, hamileen akkanaa numaaf tahuu qabdi, malee cunqurfamaa fi hin dhamu harki, bakka isaa mallerraa hin argamuuf bakki, ilmaan warra mootiitiif badhaasnu otoo malu, ilmi warra akkasii badhaafamaa galuun, hamilee ilmaan teenyaa waan tuquuf haalichi, akka daddabalee nummoone qallichi, sababnee sakaallee qalbii isaa cabsuudhaan, mala itti mallee daandiirraa dabsuudhaan, barnootarraa foonee akka uf hifatee asii citu goonee, ilmaan abbaa beekanii afotti tiksinaa, maqaa warra mootii ulfinaan tiksinaa, jedhaa haa dhiibduyyuu malee ofirraa achi qabdee, waan rabbiin ol qabe qaqqabuu dadhabdee, odoo itti qottuu qilee buutee orme, kutaa 12 guutee fixe korme.
hundumaa danda'ee kan gamanaa gamaa gaafa ni raawwatu kutaa 12 dargiin dhiiga dhugu imimmaan hiyyeessaa dargiin dhiiga jissu diini dargaggeessaa waraanni itti kaanaan kallattii hundaani waraanatti kaatu xiqqaa fi guddaani jedhee gaafa iyya falan qabne gaafa lubbuu namaa akka baateen dhabne barattoota keessaa ka waraanaaf gahe barbaadaa galmeessaa waan jedhuun dhufnaani afaan banee yuusee warri duraa karaa ittiin miidhudhame gadoo duraa kuusee isaaf isaan biraa ijoollee jajjabduu barnoota dhaabdanii biyyaaf duuluu qabdu biyya tundaa oli korojoo fannisii biyya keetiif loli jedhee itti murraan diinni garaa qoree wayita inni duulaaf konkolaataa koree itti yaa'ee biyyi lafa golgoleesse boo'ichaa fi iyyi kan biyya ijaartu yoo hafte duubatti ijoollee akkanaa hin oofnu duulatti biyya dhabsiisuurra sammuu akkanaa tana anaan jijjiiraatii bakka buusaa anaa kan jedhu baay'annaani ol qabee sagalee erga karaa bu'ee fagaatee imalee diina keessas waan jiruufi namni garaa laafu guddataa hin ikkaafaa asumattaa hafu barnoota ga'eessaa barnoota bu'uuraa akka biyyaaf laatu murteessinee jirraa baasaa gadaa baatu jedhee ajajaan ajaja dabarsee bulguu isa nyaatuuf abdate agabsee hireessaa jijjiirraan garaan hubataani har'atti jiraate doktor guddataani murtii namaa sanii murtiin waaqaa caalee waaqayyoon gargaaree duula du'aa oolchee du'arraa baraaree dirqama biraa itti laannaan ormii dirqama san bahuuf of qopheessee kormii naannawa arsii fi jiillee naannahuudhaan barnoota ergameef hawaasaan gahuudhaan otoo tajaajiluu xiiqiin dhaloota isaa gaafa jidduun deebitee firiin barnoota isaa firaa fi alagaanii harka isaaf dhoofte gaaf qabxiin olaanaanii guddataan galmoofte gaafa isaaf ifee abdiin diinaa dhaame gaafa roobni rakkoo qaqallatee caame gaafa maqaa guddataa biyyi guutuu yaame akka biyyaatitti ilmaan biyyaa keessaa jalqaba tarraahee meedisinii argatee hangafaan barraahee yuunivarsiitii guddaa Finfinnee sanatti ramadamee booda ogummaa olaanaa bor biyyaan fayyadu qabaatullee booda sirna kana keessatti abjuun koon hiikamu baradhee namoomee akka nama ta'u natti hin dhiifamu hiree biyya ormaa barbaaduuf feesisaa jedhee waan murteesseef muratee keessaa otoo baay'een xaarini baay'ee itti rakkatee carraa biyya ambaatti barachuu argate biyya ormaa deemee biyya ormaa dhaqee biyya ormaatti baree barnootaan gabbatee barnootaan dammaqee barnootaan of qaree sammuu isaa cuunfee sirnaan fayyadamnaan raajima gaaf duraa biyyatti hojjetee argamnaan achittis moo'atee ormaan leellifamee badhaafamaa ta'ee gaafa eebbifamee kuufama beekumsaa inni qabu arganii ofiif kajeelanii ofumaaf hawwanii akka isaaniif oolu rakkina fureeti akka isaan oolchu achuma tureeti warri isa barsiise fedhii agarsiifnaani fedhii Ameerikaa fudhachuuf hiriire doktorri beekumsaanii duroomee diriire doktorri beekumsaanii seenaa dur jijjiire waan argachuu qabu biyyatiyyaa dhabee hiree biyyatiyyaa diinaaf jecha agabee anaasilaa bakka kanan geenye ijjitiyya jaamtee carraa akka warqii of biraan naaf laattee biyya naaf kennite kabajanaan malu oolmaa Ameerikaa irraanfadheen galu jedhee yaala namaa hojii godhachuudhaan qorannoolee fayyaa hedduu hojjechuudhaan furmaata milkaawaa waan fiduuf dhama'ee doktora beekamaa sadarkaa addunyaatti lakkaahamu ta'ee biyya Ameerikaatiif waan kafaleef gatii hayyuu jaarraa kanaaf nuuf kenname ati jedhee warri adiin shira xaxuun beekne damma kana baatee akka biraan deemne faaya ogummaa faayaa guutanii faayanii bakki isaa malutti muudanii kaayanii hospitaala guddaa Ameerikaan qabdu keessaa tokko bulchaa ilmi gaafa jabdu yaasaa xaxamaan biyyattii xaxanii dhibeef dhiibbaa hamaa biyyatti gatanii otoo qabsoon teenya gaggabaa hin kaane otoo lammiin teenya gaqqabaa hin baane diin argaa waan diduu fi beekaa fayyuu biyyaa ammatti waan fidu biyya galuun kiyya anaaf abdii muree hin kutadhu garaa seenaan duuna xiiqiin hojjedhee dabaraa malee otoo cinaanii biyya jiru yaanni karaa malee garaa hin kutuu galaanni maal narraa barbaaddi biyya akka biyyaatti anoo maal danda'a akka humna kiyyaatti jedhee oromoof of laatee karaa isaa aanjeen ba'aa irraa baatee akka diinni dachee aseentee luftutti hanga qaanqeen har'aa kuninuu iftutti ga'ee isaa taphatee gahee ofii bahee goonni qooda lammii qoodamaa as gahe
Afrikaa fi ummata gurraacha waan danda'u godhee waan qabu gumaacha Itoophiyaa Health ID akka Itoophiyaatti Oromiyaa Medical Mission akka Oromiyaatti jalqaba bu'uree dursee hundeessuudhaan walda qorannoo Oromoo hundeen jabeessuudhaan ilmaan Afrikaa fi ilmaan biyyaaf sabaa walitti harkiseera tokkummaan gurmeessee gurmuu gabbiseera. Ilmi baadiyaa Oromooti maddee beekaan biyyi beekaa beektu ittiin gammaddee dubartiif daa'imman hiyyeeyyii gargaaraa meeshaa fi mallaqa waan qabu tammaaraa carraa hojii uumee hubannoo cimsuudhaan naannoo hawaasaa barnootaan ibsuudhaan ifaa galchaa daandii baasaa waan guddaa hojjetus hojjedhen jenne kunuunsa naannootiif xiyyeeffannaa kennee faalama qilleensaa buqqisuuf hundeeni kumaatamaan dhaabee biqiltuu mukkeenii qilleensa qulqulluu akka argannutti gaaddisaaf qabbana akka argannutti dhiqama biyyoo fi gogiinsa hambiseera maddaaf marga jiisee malkaa gabbiseera. Dhiirri lafaaf namaafis madaala isaa eegu dhiirri gatii sabaa beekumsaan herreegu mana barumsaa sadarkaa lammaffaa godee irratti ijaaree deeggarsa mallaqaa kitaabaaf meeshaalee barnootaa arjoomee gargaaree ilmaan dur fageenyaa fi barumsarraa citte ilmaan dur rakkinaaf godaansatti lixxe garana jallifnaani qoree jalaa ciree qaroomatti harkisee babal'ifnaan hiree qottus qonnaan bulaa barate ta'uudhaaf yookiin immoo ogummaa barbaaddeef gahuudhaaf utubaa barnootaa xiribbaa inni dhaabe qabattee ol kaatee ilmaan qonnaan bulaa barnootatti yaatee xuriin salphinnaa sun akka irraa miicamu aadaan rakkinnaa sun akka jijjiiramu rakkoolee bu'uuraa burkuteessee diigee sansalata duraa dhaloota irraa hiikee waan lammii dhaqqabee fi sammuunsaa dhiyaatee hedduutu of haaromsee barnootaan jiraate. Doktor guddataan beekumsaan qaroome doktorri beekumsaa wal beekee firoome otoo an danda'uu rakkoo sabaa hiikuu sabni koo rakkatee hospitaala afaansaa hin beeknetti hin fiigu akka afaansaatiin himatee laalamu akka nama isaatiin dhibeensaa yaalamu akka fagoon deemne namni keenya xaaree nageellee arsiitu hospitaala ijaaree warra humna dhabee fira siree ta'ee fi warra humna dhabee yaalamuu dharra'ee fi fira dhiyoo taanaan as dhiyaatee gamni dhiyeennatti argatee itti yaa'ee namni hospitaala kana girrisee dhaqaara harka isaatiin lammiin imimmaan qoorfatee ofirraa haqaara. Aadaan badaan badee akka lufu iyyi tajaajila isaatti akka quufu biyyi ogummaa qabanii ogeeyyiin qusanne isaan akka ormaa Oromoon tuffanne doktorran beekamoo ijoollee sabboontuuni doktorran ciccimoo oolmaa sabaaf ooltuuni dhibamaa wal'aanee badadee fayyisaa baasii akka maleen bahurraa hambisaa gatii nama miineen nama ofii waan yaaluu fi garaaf qalbii banee nama ofii waan laaluu fi otoo akka durii hin miidhamne keessi ilmaan hiyyeessaatiin yaalamaaraa hiyyeessi. Ilmi gadaamessa Oromootii ba'ee hospitaala guddaa ijaaree nuun gahee meeshaa ammayyaatiin yaala kennuun ala ogeeyyii biyyambaa biyya keessaan galaa akka ogummaa achii kaasiirraa dhaalu akka dandeettii san keessatti of laalu gamanaa fi gama walitti hidhuudhaan muuxannoof beekumsaa walitti fiduudhaan teknooloojii fi nu waliin ga'eera riqicha saayinsii fi qaroomaa ta'eera. Akka biyyaatitti reeshoon ummataa fi doktoroota fayyaa walirra too caalu harki walanqatee nu odoo nu rakkisuu odoo nu sakaaluu tajaajilli laannu waan gaa hin taanee fi humna diqqoo qabnu waan jalaa hin baanee fi hanqina ogeeyyii barnootaan furuudhaa fi ogeeyyota fayyaa oomishaa turuudhaa fi kolleejii fayyaas achumatti banee barsiifnaan gameessi gammadeetti duudee durbaa dargaggeessi qoricha beekumsaa akka waraannatan currisaa beekumsaa akka waraabbatan waraana dheebote bobbaasee malkatti bulbula qaroomaa obaasee bakkatti dhaloota ko'oome dheebuu na dhabaasuun ogeessa ogoome biyyarra facaasuun rakkoo akka biyyaatti jiru kana hiikuu keessatti qooda fi waan baheef magaalattiif ammoo madda diinagdee fi qaroomaa waan ta'eef hospitaalli nageellee arsii dorgomaa dhufeera ulaagaadhaan moo'ee dorgommii dhufeera. Waa ofii qofa buufachuutu yaadee faayidaa dhuunfaa fi qofa otoo barbaadee bakka fedhe filee kallattii hundatti dhaabuu otoo danda'uu magaalaa guddatti magaalaa baadiyaa wanti filatee fi waan rakkoo hawaasaa dhaalee rifatee fi
keessatti dhaladhee keessatti guddadhee ilkaan itti cabsee keessatti of hubadhee bakkan dhuurri kiyyaa itti awwaalametti bakkan dhuuraan kiyya durnaaf laatametti dhiigaa dhiigooti yarakkoon mataa koree barri dhufee lufu rakkisee wal koree otoo fayyaaf jedhee namni karaa taruu otoo karaa taree lammiin gatan taruu otoo fagoo deemuuf qeessaa duguguu otoo sireef sareen qabeenya isaa luuguu ani hoo ilmi isaa maaf ilma isaa ta'e maaf itti callisaa diqqaatus waa furee waa irraa hambisaa waa irraa salphisaa malee obseen laalu garaan koo danda'ee isaanittiin dabu isaaniin as ga'ee hawaasa gameessa hawaasa ameessa kanarraa of qabee harki koo gu'uurra otoo ana qabuu aanaan koo du'uurra hospitaala banee qeessaa kanatti miila isaanii ta'ee dhiyaadhaaf manatti jedhee qarshii baasee mallaqatti jiksee ummataaf of kennee fayyaa ummataa tiksee ilma yaadu biyya hospitaalli isaa hospitaala kiyya jennee fardaa lafoon dhaqnee itti gorree itti gargaaramnee yoo abdii ittorree Oromoo waan caalu qabatee waan dhufuufi burus qaawwa biraa barbaadee waan cufuufi waan godhe kanatti akka hin gaabbine jabaan ilmi sabaa sabnis galateessee cinaasaa dhaabbatee jajjabeessuu qaba. Bakka sirraa dhibee kee hambisu bakka sirraa xuuxee quuqaa kee fayyisu nageellee arsii miilli kee yoo dhaqee fixeensi dhukkubaa hurkee sirraa maqee waraansi wal'aansaa waan namarraa cabuufi dawaaf harki jaraa dawooma waan qabuufi argachuu feenaani tajaajila sirrii hospitaala kana waliif dhaama firrii otoo si xuuxanii kiisa kee gombisinii otoo mallaqa kee kiisaan congisinii doktoroota sammuun isaanii bilchaateen maashinoota bilchoo ammayyaawaa taateen bakka si dhukkubu qaqqabanii harkaan manni yaalaa dhibee sirraa galchu takkaan naannoo kee otoo jiruu dawaan nama keetii akka waan si qofaaf dawaan dhabameeti aadaa buluu irra muralee irra ciiftee abdii muruu irra of irratti dhiiftee bakka waliin fedhan anillee siin fedhe hinafini dhaqi anatu siin jedhe atummaan ol seennaan balbala isaa banaa dhukkubaan hin baatu hospitaala sanaa waa'ee kana kaasee kana himuun kiyya dubartiif dhiiratti akka wal morkinuu fi akka wal dorgomnuu fi daandii sirrii irratti biyya keessas haa ta'u yookiin biyya alaatti baqannee fagaannee yoo sammuu fi onnee saba ofiitiif naatu of keessaa qabaanne akka waan qabaniin seenaan hojjetamu akka hojii seenaarraa seenaan horatamu namuu haa hubatuu fi dhugaan an dhugeesse buddeenni beekumsaan beekaan kun bukeesse ilmaan oromootiif ilmaan biyyaa hundaa kun jalqabbii gaarii kun fakkeenya guddaa kanaaf walaleessee waraqaa baachisa seenaa nama seenaa dhaloota dhaalchisa kanaaf walaleessee qalamatti cuunfa seenaa nama seenaa dhalootaaf gudunfa kanaaf itti yaadee sammuutti dadhaba seenaa uumu egereen dhaqqaba akka boruu iftaan si kaasu seenaani daandii akkanaa kanaan imaluu feenaani atiin biyyaa baatee biyya ormaaleetu atiin biyya yaaddee yaadaan laga ceetu jiruun biyya ambaa adeemsaan siif galtee bakka jirtu sanitti jiraachuu eegaltee jiruun dhuunfaa keetii qananiis yoo taate si malee waan qabdu bakki keessaa baate saba si barsiise odoo ofiin baratini saba si argachiise waan ofiin argatini gaddaaf gammachuusaa qoodamaa akka taatu saba gaarii kanaaf qooda kee akka baatu dirqama lammummaa waan qabduuf idaa duniyaaf beekumsa biyya keetti fidaa idaa ofirraa buuftee yoo nama tokko lamaafis ta'u carraa hojii uumte bakka irraa baateef qooda kee baateerta abbaa kee irra tartee kan biyyaa taateerta oolmaa ati oolteen si yaadata sabni ilma biyyaatti jedhee siin dhaadata namni yoo kana hin beekne yoo kanaaf hin xaarree waan humni eeyyameen yoo biyyan ijaarree dhalachuun kee sabaaf waan hin qabneef gati jiraataa du'aadha hin dhalanne ati kamiilli ejjatee yeroo faanan ceene ka ofirra darbee nama oolchuun feene dhalootan harkisu harki isaa bu'a horii boraafatee otoo nyaatin du'a malee harki doome muranilleen dhiigu seenaa eessa malee seenaa jalan fiigu kan akkanaa kuni of qofaan guutamee ka ofiifuu hin taane of qofaaf uumamee hafuuyyuu malee biyya ofii dagatee hafiinuun hambisu ka biyyaaf dhalate kanarraa adda taatee aduu taatee iftee aduu taatee baatee ka
addunyaa keessa godaanu nurri kee ka akka addeessaa goobanu fuulli kee gaaddisa dhalootaa abdii dhala dhufuu maandisa beekumsaan garaa cite sufu doktor guddataa gudda namoomni kee tokko lamaa miti hunda arjoomni kee akkuma jiruun sibiran jirretti seenaan kee jiraatee haa ba'u dirretti beekumsaaf sammuu kee rabbiin haa itichu argannoolee haarawaa sirraan haa biqilchu dorgomtumoo addu mirgi kee haa ta'u imalli kee kun milkiinsi haa ga'u dhugaan keen dabini sintuqin balaani gammachuun dhabini alaafi manaani ilmaan si dhaaltu waaqni siif haa laatu gaara ati baate dachaadhaan haa baatu rakkoof rakkina hin argin namni kee uufaa fi qananii hin dhabin manni kee jiruu jaalalaa kee jaalalli haa ibsu si'iif jaalallee tee jaalalli haa tiksu rakkoof bal'oo maraa waliin dabartanii akkoo fakaakayyoo waliin agartanii akka waliin turtanii walii filtan arrii eeyyama waaqaatiin siif haa muru barrii si'iif haadha manaatee jidduun nagaa taatu umrii harraagessaa isiniif haa laatu yaa nama of hin tuulle doktora foon kiyyaa ifaa tulluu gubbaa ta'ii ifi biyya barreessee kan dhiyeesse barreessaa Amaan Jafarooti waraabulaa galatoomaa Orazi Entertainment.